الو الو. اه. نجا السلام عليكم حاج. عليكم السلام. نجا كم ويانا. جرت برا والقهيرة تريدي ايه. سني بسنين بلبلني والقهيرة تري أما جنباني والقهيرة سني رام بهي سني بلبله سولي. كاسي كم سني مالت قلتن ارمو. أنا برا نبين جبريلي برا ايه. جبريلي ارمو متو نولي. آه نوري. امري نسيك نبدي في بتاتا جمدامي. آه كاليسة بولتيشني. أيه بولتيشني كنا قل هلكم قل لغنا ملكم بانا اجمد الدبي اولي بيشمت. آه من كن اللي غاف دراتكو احمدين بلتا كن اللي كلمة ويتكو زغوغوريت. أيه وانسان كبتي اللي واللي أبكرا كوني باقي نميت. حميد جول التونم والوكيل سجدا جدا نرينا من كنا ما ملائكة من كلمات كتي صندوق قريت ومان بوليسون أجي يفتو فينا من أجي تسنجي رمالي نلو تكنا مالذا أرقم تجده وجنك ورطو ليبا قم مالين بدا جدا ورمكم سرباندي خنجي في تلباجي في أخنسو وخاولتمي والأجي سنبقى تماليغا ركي النار كي سنقم نجتين جري ومكان دوغو قريزة إني جتشك جافة تمنا وان سنيبه نمني إذا سني أمو دبي خلق دكبي أبو ميغانجي قرد دبي سنين فكا سوانا كسي لما لف دبتي قرد ساجران نتا دانا جتشو يمولا كي جتشو بيري نمني ذات يكون أكمالي نمت آرا ما لف سنجتي دبي ولتشو ما فدو بديدي قرد جنان إني سلجي قرتي ورا باركي سنيلي آسي ورا مودي بي فولسوس نمني باركي زاقا مثلا باهي نمحقم جيتشالي أرقتي مسارا كمين باتي اللي أرقتي مكينا اللي كمين باتي أرقتي إذا سيودي فوليس اللي نمقم تتلب لمين اللي أرقتي إذا سي أوفاني ورماسا كيسا جاد سنيلي إيه نسل أي إيه دي قوين أمين كمين جيتشالي وان كان كل اللي أرقتي ترتيبت دي بسيجاد اللي أمنت إذا نوان كنري نوري بدانا فني بيانكو نوري دبين كن هاي تأكنا جرا دي المكيسني باي كلمة غاب برالي دو قرآن أنا منون كنباسي اسمه موتو ممتنا تري ودي غالي باسي قلت اللين دبنا ربي نلين دبنا ومت اللين دبنا نلين دبنا أبدا وسربون نتقل تيسين سنقبنا يسا نافع سنتقل تمونو توسين قبنا يسا وأنا لدي ربي كينا سدلدي مجا ربي كينا سأجل كيسي تبيني مباي ديني باي نمنكم مرتدي أماني كان أولوني نمنا ما قلت إنجل تجد شاكا كوانا نلوبا يغانا سنرتي بقى نمني اللي أواني ويسي أما أسكيس ولي موتما جبو شنين كمبريكا ولكا بجامي تكيل مكيس اللي نميان شنين أمجرا بي توسي ليشين إنجرت سيرا غرا كيسان كان اللي غرا كيسان كان اللي إنجرت وانا كاسيزون نمني شنين يا شنين كم إنجري ربي جرا نمني يا شنين كم نكيس إنجرا ما جبتا سم عجائبة إيه شيء أيه warri akkasii sun immoo inni godhure waan bitta qabsiisa malee qabbaneessaane. dhugaa jettan kaagana argatte Jarillee akkasumatti bitta qabsiifte. Haa qabsiifte yoo jechuu deemnee janaadilleen turee naadinne shiisana kuma qabdu isheen. janaasni finfinnetti qoratame gaddeebi'ee akkasii quba qaba xalayaa maa nutu barreesse gara hospitaalaatti xalayaa nutu barreesse nu barreesse xalayaa anumatu barreesse akka laallamu san quba qaba reefillee gaddeebi'ullee quba qaba ahmadi wajjiilleen haasofnee turre waan kana aga gadi gara gale kana gaafa san gaafa hospitaala akka seensifamu xalayaa tsaafee fi ture waan achi asii maal akka ta'e san irraa quban qabu waan akkanattu jira malee quba qabeessa quban qabna. Egaa namaa yoo lechuu inni amma jummaa gadi gara galee achitti illee nama poolisoota waliin deemtee fi ijoolleen illee wal dhabdee gurbaan poolisaa akka deemuun illee nama gaafa duraa qorannoo kana qorate amma diinda gogorsiise
Africa. Ulen eros hospital lamu ulen donne ene ije mata ke sabah sangulwa. Kana ratille isalle da jennam bi wajno asil bi kana wan barbadan nugafatta ahmadin gafatin nanu sejitu ke senjida jennat bare gurubna misalle shekna akkana qoran nolle ga abduradullah de dega sita ije ke sabah ne jennam ma ka dilta fe inni le to no jol no aul no njeda aul jenna sulle wa yorda tarkat tarka ke se no kan mi tabba isine aul ko bille jenna se sitte akira amma samata khadarati nafsi kunta tikapo kaza saralle ndada se kaza friend ndada se khagoro je mali je debo baje de kanamara alkabul kenne jumma galgal mal kanol injil ibrahim le rabbi nuhi de ibrahim ni quba qaba na bilbile ture dengadda magafa guyya qabri awalchasan wali bilbile ture haji faalle wali jirra wabaile hajin sirresani galgalalle me wal mari anna jenne dubbi qabanne jandem nan jede waysan gafsan galgala wal maretan fakate adanum galle to handi ma galgal wal mari ne umata kana tambona jenna mala baafne emane ko ko onni tibin bele ko no belle sene wari dinille guyatu ada marmara gutta tijira kanda marara devani marmara deni enama no tulin ergina mo jam murina je rajenne aga fralle ga sagalle bakke khamara ebakka do ka je sunakka sotta fe ega sigandu bakke sayate bakke no sogat bulun jenna kadalle nurra ga bajenne ne kasitti kabani dille wala tuwa fe me chakasitti nutti ya yana urane le ko payeto ege jolle aga kadat tolun aga darbachun nama to polisi to kudena argame mata wala tu rako namni lo bagar horuriyat me khadi akasotu jabanne jasan le pota ne tane na maalim alle fidanne akasina jolle le sire baka kabri chitti da fe sabji batte bine witi ne sibil bil khanan wal bante no wal mame jirra wan samana tulfanne akhir ne sene senne le kunno abba kadalle wamne kadaballe kamben tulle kawle shille wamne kunno kuma nalalle biyede tarjibatte bisanifi lallabani fi bosse chifte ne jenna tokko fangosi lamma tango fingira kade ga sitti fikte fadde sitti majede male kana shi murte se ja sakennani fi nama shan ya sabiya ke sakennani fi namni kuma te barba da jasan yani analle jasan ke sana olchani akajitto amana tarjibatte bisne ila si amawla kana arqasa jenne arqasa jemmate wadi khennalle de galgal ko boyne ngana birri fone de ne birri ko martaba akka bulchi sabale je birri ko ko dani akka bulchi magala de birri ko shanta majenne nulle wadi jasan de ko kennene ko jasa ko ne ajza ka kai imam ko ko de masakali foi de birri analle akajitto dalle kam majinne wa marafitte egana mari amma ko no kana no diftenen de mina ijolle motor da قرآن قولة تسنو ذي بساجني ما أدري شن اللي إذا كيسا تورانا كينا كدام من وخيسا كاجني أما ولمدى عجيف تغطي ساجني خانين ورانا اللي كتني واني مطورا اللي مطورا كبني كديسا تقال اللي جار اللي كدنو ديفتقال قلب كنا كبجا كاني قال لي أكسي قبافني وقابر وابويا شدي سي قبافي سري أما وانتجيرو أما sila amma kamare fesan jettan shanin amma ganda keessan jirti shanin magala kanallee jirti kajettani sila shanin tuni tamisin isa warma baalee warma keessan kanatu yu parti shanin sin jiramo warra wallagga kanatu sila garana garasitti buqqa'ee wanta kana geggeessa sila duraanin abaa'uun hin jirtu abaa'uun ni jennu kuni kunu abaa'uun tokko kuni walumaa galatti abaa'uun tokko maamiya tokkuma abaa'uma eegasanii hojii cabxee malee eegasanii dootee shaneen taane gaafa alaatitti taatee yuumeesi gaafa kaane ishiin gallaan bakka lama fottoqe kaanamne warri gaafa dura warri abaa'uma kanatu sita lama ta'e tokko shanee gargaare amma ila
jenna Hamza jenna eenyu jenna gaafa nu ama on alangalle gaafa galtumara iman qeeballeenu wacha qeeballee jara maraa simannu adda malee tokko taata malee nutti hin deebiinaa jennee dila gaafa sirri quba qaba sirri adda malee amma fi alaa galtani reenu amma isin hin bilisoomne isin ima miidhamtani oromummaaf ima loltani dadhabdanii biyyaa baatani eega biyyaa baatan alatti shantaatan nuun jedhani nu ammoo tokko taanee bilisoomne isin eeyne isinillee kun nu tokko taatan malee nutti hin dacha'inaa jennee mattu akkasumatti nu bilaalin jedhee namni alaa galu marti nuu ima simanneenu eeganaa shaneen maadee gaafa kaane makiinaan qoodhattee waan mara tolfattee nutti dachaate dachaatee lallaba jammarra sabbaa keessanii fi dhuftanii guyyaa wuxa ta'ane finfinnee galaa jira galgala ishii lallabdu saafa hin dhagahe magriba masjidatti salaate hamzatti ishaa'ii salaate hin duune badajaana na fayyaa qabdu ammallee eegabilisoomnillee lammata shaniin nu dacha'a jedhee biyyaan jalli harbatti waamte ani kibsatatti biyya waamee kibsata kana murtii kenna dabarfanneen mee namni shanii qarqaadu nu keessa nu fa'a jenneen dabaadiina keessaa ibaluun shabbila heeruu keessaa ibaluun jedhanii kan nutti banitti kana nama gosa isaanii nama shanitti ooden kun dhoogaa nama keessan jenne isin namni roobe isaate tokkochi kee guyyaa boruu harbaa isin sodoomitti lallabde ammallee deemee dalma baga dabaaditti lallabde namni tokko ittiin bahin nama sagaliidhaa kenna kurneessu ana alamaayyuu bulchiisa magaalaa kana dhaqnee gaafanna waan inni ayyameef jennee nama ishii gargaara jennu kanallee gosa sammadatti nama gooneen nama kudhaniin kaane alamaayyoo kantibaatti dhaqne alamaayyoo yaa namni galma keenyallee ayyamee sodoomillee shani ayyame ishii maa ayyamte seera kanaan jedhe ishii ati waliin ijaarte yoo seerri achi mootummaan oromiyaa jara kana sifadhu siin jette nu biyyatti himte moo osoo nutti hin himin jara kana kana goote ati mataan kee shanee moo shanee miti jechaa gaafadhe ani shanee miti jedhe eega shaneen ta'in sodoomiin keenyallee kabajamu organama waraanaa achi nuu dhaabe galmi keenyallee kabajamu gaafa duraa itti himne tokko taatan malee nutti hin dacha'inaa jenneen giddiin nutti dachaate makiinaa kuuraa guuratte wayyaanee irraa makiinota fudhattee birrii wayyaaneetiin nu keessa deemti ammallee lolatti nu deebisuu barbaaddi gajennu hin dhaadanne gaafa san ijoolleellee itti qajeelchinee siree ishiin qabattellee darbachiifnee ofirraa dabarsinee goobbatti tartee goobbatti waa akka walgahii gootee egasii dheetteen tarre walla gaafa san jara maaliif akkana godhanaa aloo kanas akkana godhe jedhee agataatti wadanan dubbifee jedha diina natti ta'ee kanallee gosallee itti ergine gorsinillee gadiin amma garaan isaa shanima inni ila amma sirrii jettan amma ila tokko amma information tokkottu nu gaggahaa ture amma hiriiruma kalee bahame kana keessatti kaafaa ofii abaa'oo miseensonni isaanii kabaa irra jirutu yoo hiriira kana keessa qooda fudhatee ijoollee qeerroo wajjiin walii galanii qooda fudhatee jedhanii wanti kun hoo akkami amma bara kama walii amannu wallaalle kennallee ka wajjin hojjennullee yoo nu waa gaafannu waan akkaan nutti haasaa kama walii amannu wallaalle matama miilatti kama walii amannu wallaalle ka qabannu wallaalle mee isin wanta kana irratti amma hiriira kalee bahame kana keessatti paartii kaafaa otii fi abaa'ootu warri baala jirurra waan kana hiriira uummata mootummaa kana irratti fokkora kana geggeessisee jedhanii wanta kana mee namoota gocha kana raawwate yoo beeytan maqaadhaa yoo beeytani eeruu nuu kenna tarkaanfii ta'uu qabu irratti fudhanna. Mee waan naa gootu uummanni amma mootummaa keenya kana amma maal nuun jedha amma bilchiginnaa arraba godhan jedhe aloon namni baali keessatti bilchiginnaa daraarsaa jiru isa jedhanii mi'aadhaan isin baananiiti bilchiginnaa bara arraba godhanii amma sirri dheengadda feesbuuk irratti argeeti Ibrahim Haji bilbilaaniin lakki waan akkasii hin qabanii namnummaan biyyi qabdeeyyuu nama biyya kana iyyuu qabee deemu namni mootummaa kana iyyuu qabee deemaa jiru isaanii naan jedhe akkanumaan ijoollimatumaa arge dalagaa maali maal naan jedhe ture. Wanni jettee dabarsitee yoo aloo fi sheekaasimtu dhiiga uummata Oromoo balleessattee illee feesbuukaa iyyuu laal. Akka jettee jedhe. Nama bilchiginnaa arraba godhanii ciniin bilchiginnaa jedhanii miidheenuun.
Umaa bilchina waan tokkoon shakkatan hin jiru. Mootummaa wajjin dhaabannee jirraa hin bitamnu gurguramnu. Mee amma sirna isin kaafaa oduu ka deemna jettan kaafaa ontun kaabineen ishii mataa irraa qabee haga miilaatitti jawharii tokkocha Oromoon bituuf of keessa keette kana malee eenyu namni keenya tokkocha keessa jira. Nu ammallee yeroo jalatti bitamna. Barii hiddi ishii daawud ibsaatitti deebi'an meeytanii isin jenna akkana lolli keenya biyyaan. Wanni amma namichi isin jedhu suni warra kaafaa oo gargaaru kanatu kunu akkana godha ka jedhe suni sirri isin jedhe. Sirri kuni nu ammallee shaabii miire ummata barka akkana godhatu kuni. Sirriidha. Waan kana dhawaataan kunu ummata kanaan mee rakkummaan mootummaa keenya kana diddaniif maali ammallee waraana nu deebisuu heddanii warra wayyaanee wajjin aqallee masaara irraa fudhateetiin nama keenya waraanaa jiru duuka deemtanii jechaa kanaan nama aqalii qabu keessaa yaasaa jirra malee jechi namni siin jedhe dhugaa akkasuma. Bareeda ammallee namni an qulqulleeffadhe isinumarraa amma namni biraarree namni nu amannu hin jiru kennallee amannu. Ammallee ijoollee waltajjii shaashamanneetti har'a namoota sila tooppi ta'an ijoollee nama gaggaarii nama yaada qaban ijoollee bilchaataa godina irraayyuu yaamamanii turan gara shaashamanneetti. Ijoolleen ergamtonni nammootiyyuu ijoollee mootummaa kana qeexuu jedhanii waan kana haqiiqaa keessa waan isin beektan jira. Amma shaashaman irratti walgahii dhaabaa wayiitu jira. Har'a numatu waame. Har'a yaabnee borii walgahiitu geggeeffama. Walgahii sana irratti ijoollee quuqama qabdu ijoollee dhugaa dubbattu ijoollee mootummaa kana afur dhaabattee mootummaa kana deeggartu gara waltajjiitti akka dhuftu jennee turre. San keessatti amma komii naannoon tokko ijoollee mootummaa kana hin feene walgahii kana rabbashtuudhaaf garas deemamtee maali jedhanii waan kana keessa waan isin quba qabdan jira. Baalirraa nama ergeen beeku ijoollee ergamtallee beeku nama ergillee beeku dhageenyillee ilaa amma osoo akkas taate oduun mucaa gurbaa amma gaarrii kiyya Ibraahimii kana Ibraahima Baangida isa gayaanii gara keenyaan osoo taate. Ibraahim kun kam? Ibraahimii kennamu ka Ibraahima hajji jettanii isin? Ibraahima hajji jettanii? Lakki. Ibrahim Babangida ka jennuun tokko jira inni jajjaba. Nama keessanii? Nama keenya inni ka warra kabir abdiiti Ibrahim ka warra kabir abdi. Ibrahim jechuun kun Ibrahim nama hojjaa dheeraa wayiitiin Ibrahim gurraacha dheeraa wayii. Gurraacha dheeraa. Jajjaba. Isa Edda Ibrahimii kana hin barbaannaayyuu. Amma hooggansa waraanaa qaama baalirra jiru kana isaa walii qunnamnee turre yeroo jalqabaa sanii manguddoota keessaa namoota qaqqabadhaa jennaan akkana namni Ibraahim jedhamu wayiitu jira maal naan jedhee ture gaafsanii isuma ta'uun oolu ka Ibraahimiin naan jedhu sunillee amma jaraa wajjin ka dalagaa jiru tokko. Okay kana akkamiin nama jajjaba nama dhaabbata qabu. Amma inni aba'oo tokko maal jedha inni ifaanyi malee nuun hin bilisoomne biyyi kuni. Biyyoon bilisoome. Wanni nu muka keessa soqaa baane dhagaa keessa gosa keessa deemaa baatee finfinnee keessaan ol baate. Nama lammataa bilisummaan biraata nu barbaannu maaliddi jedha ka inni nama waa baratte nama isaa gale. Tokkoffaadha inni baran makka baaleetitti. Analli gaarrii naa ta'e ka amma kasila yoo na dhaanillee bari haqiiqattilee meeshaalee manaa ima qabaanne. Haa qabaadhullee yoo lachuu namni waliin bakka mara deemu isa bara. Sila haaji. Sila namnummaan jaarsa biyyaa jaarsa kabajamaa jaarsa ulfaataa hagana gahu kana. Sila namatti xooxifatu jira. Waan akkana yoo jiraate eegumsa gayaa isinii goosifna waan akkana kana dursaati nu beeysaas yoo rakkoon akkana jiraate.
Ana biyyaallee bakka shakkiitti meeshaa xiqqichallee hin qaba. Halkan illee immoo deebi'ee meeshaa mataa guddichallee hin qaba. Amma warri shanii kana bari kadhoo isaan biyya keessa seenee mana namaa bulee nama dha'uu barbaadu jedha akka gaafa gurbaa Shaashamannee san. Gurbaa Kamaaliin jedhan san. Waan akkanaa kana jedha kana deenu lappitti eegganna kaa. Eeggadhaan ulleeti waan gara kennan waan isinii godha eeggamtu isinii godhamuu qabu isinii goosisiifna warroota waraana achirra jiru kanallee bilbilaa fi waan isin eeggamuu qabu marayyoo akka isinii taasisaniin goona. Ibraahimii kana mootuyyuu akka isin hamma natti himtanitti nama jajjabana fakkaate. Ibraahimii kanallee nu jabeessaati mee haala mijeessinee gaafta akka walgahii gooneeti isin waamna. Amma ijoollee amma waaman hojjettu tana. Nama ishee ergallee ani hin beeku sila karaa zooniitiin ergamte moo karaa bulchiinsa magaalaatiin ergamte jechaallee beeku takka jedhu. Ijoolleen immoo nu qopheessine akka qeerroo beekitti qopheessinee lafa jirtu jira. Mootummaa kana deeggartu. Mootummaa kana diddu jira. Nuti ergallee san guuttan duunaa deebiftaa san takka jedhe. Amma namni kuni amma achitti qabbalee waan as keessaallee way guddaa beeytan. Maaliif kanaafuu sin gaafadhaami. Amma bari akka waan mootummaan kenna kuni amma Dr. Abiyyi nu miidhaa jira Amaara nurratti deebisaa jira afaan Amaaraallee haaseenu jedhee akkana godhee Finfinneellee immoo deebi'eetiniin ka qara'aan jebbannee jenne amma Amaara nurra deebisaa jira isan barbaadnu warra akkana jedhu jira. Warri akkana jedhu kuni kunoo nuti dubbii kana keessa kaayi warruma isheenis deeggarutti jira bara. Kunillee amma humna wayiillee hin qabu fi jecha akka kanaallee hiyyaa. Warri amma kan kuni ka ammoo ijoollee kaasee karatti yaase kuni ka afaan dhoofatu kuni kana nu warri na bara. Kuni ammallee yaa miti yoo lachuu wanni kun dhawaata keessa deema. Nama magaalaa roobee sana sirreessine jennee ammaa boruu qabtuma jajjaba wayii qabna. Gaafa roobi sirroo jedhee marsuu ima sirraa beekta. Akkasi Israa'eel wanni sakkittiin si dhaamadhu. Ibraahimiin kiyya kun hidhannoo hin qabu amma gaafa biraa osoo an dhooggu gurgurate ammoo zamanna ay deemaa jiran gurgurii waan kanannaa biyya amma tole jedheetiin hin gatii argannaan gurgurate. Amma immoo itti jenneen sole nuun jedhe. Kanaan akka innisiisaaf uummata akka kanan jinqaminaati. Kanaanatu haala mijeesseeti isinumatti bilbilaa isinumatti dhufeen irraa fuudhee haala ta'uu qabu isinumatti kenna. Isinuma kennisiisaa fi rakkoon qabu kanan jinqaminaati erga namatti amantan taate rakkoon qabu amma waan isin hin jedhu amma nu amma sa'aatii ammaa kanatti gartanii haajii waan maraan beeytanii nama kenna barbaanna humna barbaanna nama gartanii amma gurbaa Johariin kunillee namni baay'ee nama gara isaa achi hirkataa beeytanii. Achi hirkataa nu amma carraan nu qabnu amma dargaggeessa amma isa jara jiru kana haala proposal dhiyeessinee jira ijoollee dargaggeessi kun dalagaa hojii hin qabne hojiitti galchuudhaan Shimallis Abdiisaa fi Dr. Abiyyi wajjin mari'anne koreen hin dhaabbata akka magaalaatti. Kanaaf ijoollee tooppi ijoollee jajjabaa ijoollee humna qabantanniin isin yoo dandeettan maqaa jaraa galmeessaati. Maqaa jaraa galmeessa tarreessaatii nu ergaa leenjii kenninee fi yoo bukkoo namoota yoo kabeetan taate ijoollee amma yoo naa kennitanii galmeessinee leenjii akka fudhatan gooneeti leenjifneeti akka jarri hojiitti galan jara goona. Amma gaafdurii ani barana ol bahee mi Finfinnee. Amma Ibraahimii kana wajjin mari'adhee jaarsota bara kiyyaatiin illee mari'adhee ijoollee roobee kanatti nu harkaa dattaa'itu kana maal goona. Tanu harka jirtullee maaliin utubna tanu harkaa bayaa jirtullee maaliin dachaafanna jennee walii galle. Ijoolleen tunillee waan itti hirkattu takka nu qabdu. Ijoollee sana gaafa duraan lammaa mangarsaatitti dhaqxee mangistichaa sanarraa lafa tana nuu muri haga ilaaniin keenya dhaqqabeste ilaaniin keenya kan roobee dhaqqabe nuu muri islaamillee qabrii hin dhabne qabrii nurraa guutamte qabriillee achirraa murannaa ijoollee qeerroo sanallee simbirsinuu mana keessa galti. Kaaree dhibbaa fi jaatama sanallee taatu qoonnuu fi sadii nama kuma sadi goonee
Salafaa goonee hektaara 40 wayitu gayaa. Hektaara 40 wayi san nuu kennanii ijoollee sana akkasuma saadaati sana shanee haala cubbuun qabneen qoonnaa biyya tana binnaa yoo looneen tun kan dhaabatte baaliin buluun kan jettee kan nuu dhaabatte gosa mara ta'e keessa jira. Wal san goona jennee lamman dhaqee gaafa duraa gaafanne. Lamman koreen ergee koreen dhuftee tooyattee ol deebitee eegasi lamman akkeen ka'ee tuuntaanumarraa osoo fuutu tuuntaanumarraa osoo nu fuutu tuuntaanumarraa osoo nu fuutu har'a geenne. Amma gaafa san anaaf Ibrahim kaanee ol baanee shimallis silaaq ati nu jala dubbachuu dhiisee silkiin isaa takkaallee nuun ka'u. Amma fiqaatutti dhaqnee itti haasofnee waan kana silkinee haasofnee ol qabnaa. Natu isin waama nuun jedhee tole jennee uummata akka nu waamne oollee ammallee boruun taayyuu caqafannee walgahii musan irratti illee dhaqnee ijoolleen itti ol nu baasuu diddee uummata akka bu'aa tokko osoo hin argatin taayyee bicha arginee dubbii kana bukunu fiqaadullee qabsiifne ijoollee sana akkanatti bitanna jenne waan haganaa nuu godhaa jenne osoo ijoollee sana haga san harka buufne idmetti namni tokko mootummaa ta'e namalee nama midhaan filu. Waan saditti haasa'e jalatti jenneeni kaanee biraa galle. Osoo hagasiisan arganne nu nama qopheessee naaf dubbatuu miti ani waan ifaadii kana keessa guyyaa tokko lafa takka naa kennaa birrii takka naa kennaa mootummaa tanaan hin jenne. Waan kiyya nyaadhee shakan shakee oofaa wanni kun waan abbaan keenya irratti ta'e qabsoon tuni isiisa irratti nuuf hidhe hin bilisoomne wanni nu qabnu jedhe kana. Anilee biyyallee bakka margaa qaba amma gammoojjii aanaa sagalee kan akkasii keessa deemaa bahee hidhaan jimboole suudatti gammoojjiin ila harka baasee na waliin abiyyiin bila. Waan akkasii san nuu godha jenneeni jalli kunoo amma ufiifuu jibbaan biraa galee aariin sila namni bakka asii kaane wal argine haasofne daqiiqaa gabaabduu nama haasofsiisuu hin danda'u kan jennee olachuu maal goonannee biraa galee. Amma waan gootani. Anamma waan amma wajjinaa sun kana mara wajjileen haasoyne keessattuyyuu amma biyya irratti dalagamuu qabdu baalee fi baalee jimmaa biyyoota sadii irratti mootummaallee nullee ka xiyyeeffannaa kenne biyyoonni kunniin biyyoota babal'aadha. Kanarratti yeroo gabaabaa keessatti furmaanni wayii gabbu'ee isin birallee hin gayaa. Isin amma taanamma isin hin jeetan amma dirqama ijoollee qabachuun dirqama ijoollee tanniin nu galmeessatanii qopheessitanii walgahii waamne. Walgahii irratti leenjii kennanii fi waan jiru marayyuu waan amansiisaa ta'e waan qabatamaa wayiitti akkasiinullee waan propozaala wayii qindeeffanneeti akka jarri gargar hin bittinnoonitti haala mijeessinaa fi isin kana ijoollee tan akkasitti itti nu jabeessa. Inni bidhaati. Maammayyaa qubii tokko beeytanii isin. Ka amma hidhaa bahee kan amma hidhaa bahee jira. Bilisa jedhanii ni hidhaa bahee. Bilisa jedhanii ni hidhaa bahee. Inni kun akkamii fi namni baay'een namtee barumsa irratti jajjabaa jedhanii akkam isa kana yoo bakka wayii ilaallee bakka gaarii wayii yoo isinii kenne akkam ta'a? Mamma Yaquubiin kun badaa miti inni. Batiin qabu. Isaan biyya hojjechuudhee wayita wayyaaneetii miire. Wayita wayyaaneetii badinni. Inni 2007 hidhame. Beekamaadhaan inni ila bari inni hidhamuu fi wayyaaneen baduu wal bidaa miire. Sirrii. Inni badaa miti jedhi. Batiin qabu inni mishamaa wayita san gideen nama madaa waan godhe ati mabeeytaame. Haqa keessan. Ilmi ati marti ilaalimee namni martuu gizee san akkuma namoonni akka jiraatu ta'e malee ta'e. Amma isa namni garaa keessa malee namni akka keessanii kan mootummaa waliin jiru kuwee mootummaa sanitti dhaabatee waraanuu danda'a. Danda'u. Karaan isaa keessi ammoo yoo haa qabaatu malee ani isaan badaan jedhuun inni amma anallee ima jibbaa wayita saniif. Wanni inni jibbuu firii ani qabsaa yaa miire. Biyyallee anattu harkaa qabaa miire. Wayita san adaballee ima naa godhaa bakka itti na waraanullee ima qaba. Ani maamma Yaquubiin badaan jedhuun abbaa ana akiraa qaba nama umuriin ture. Ammaa fi osoo amma namoota dura dubbifnee turre yeroo ka kennan gaafannee turre
inni sun barumsaalleen jajjaba osoo bakka wahii ilaallee uummata baalee kanaaf bakka wahii irra goonee jennee gara wanni wajjillee mari'anne shimallis abdiisaa wajjillee mari'anne kanaaf manguddoo biyya sanii wajjin haasawneetii waan ta'u lafa kennaa waliin jenne yoo isin amantaatti qabaattani bootaa silaa nama kennaa ta'u bootaa silaa isinii fayyadu bakka wahii isinii kennaa waan san irratti mee ilaala. Maarree waan gootu. Amma namni gaafdura ammissi lafa takka lafti badii takka jirti kan namichi tokko qaratu balleessee tare. Waan san irratti itti qaaqan isa. Amma immoo mamayyoo ballee salaalota takka tullee lama muusadii jira isaa waan ta'e qabdi. Waan kanallee bari mootummaan dachaasuu hidhaa jirallee jechaatu jira. Quba qabanumatu mari'ate. Ammallee jara gaafdura nufittillee nutti dachaasaa jira mootummaan kun mootummaa badiiti amma tanniin illee nutti dachaasaa jira akka jedhu siyaasaa amma jiru walitti isiniin deemu. Yoo amma jara kana dachaaftan siyaasaaf hin deemne. Sirri kanaafuu isiniin mari'adhaa jira Ameeriyaanu. Ilmee qaqqabiilaa dubbii kanaati. Yoo amma jara gaafdura kan kasanii yaalii itti qabu tun amma dachaate siyaasaaf nuun deemu. Inni badooma immoo hin qabu. Dhawaan hin deebisaa isa. Amma biyyuma keessa jiraanee waa fagoo jiraa miti. Salaalonni daamtoon lamaan illee ingilizii inni warra qara warri shawaa kun illee oromoon shawaa kun abbaa biyyaan ta'e kisan lafa mana gooree gurguree guffina ofii mana quubse. Kanneen yoo dachaaftan biyyi amma waan hafee nutti ilaalaa kaaragaan isinitti bayyinu hin jedha. Amma waan nu gootan isin amma lahaaji. Nama silaa biyyaalleen fayyadaa nulleen fayyadaa mootummaallee fayyadaa jettani. Laala qopheeffadhaati. Eeruu nuu kennama ammayyaa qubee wajjiinuyyuu. Nuti bakka isin jettan irratti abbaa nama isin nuu ta'a nama mootummaa kana hin jabeessaa mootummaa kana qabee duratti hin deemaa jettanii itti amantani. Nuti isin ramadaati san akkasitti nama qopheeffadhaati nu ergitanii ka ijoollee isin hin jedhallee akkasitti illee qopheessaa. Amma gaafii isii dhumaa isinii kaaseetti sa'aatillee isinirraa balleesse. Roobin keessa naannoo seentiraali jedhamutu jira jecha quba jecha informaashina qaba. Seentiraaliin seentiraali sana amma namni baay'een komii kaasa. Maali isin seentiraaliin sun waan akkamisiin maali? Manni suni oddoo bal'aa wayiitti mana sani akka sheedii godhanii ijoollee kennan. Ijoollee san asli gaafa qabsoo duraanatu ijaare. Ijaarree eega sani wayita balbala cufan wayita dhakaa kanatti fuudhan gootee nu hojjatte. Eega sani wayyaaneen ari'amnaan ijoolleen natti ol kaatee qoree natti baafte. Maal taate birrii baratte jedhe. Haamannaa dhaadannee haamanna jettee asii kaatee addisuu adakkaaf addi dhayiteeti. Maali maal makiinaa isaa qabdan jennaan makiinaa dhaadannee koonu laaltanii isineen abba bakka fiigaa waliigallee haamanna jette. Eeganaa caarrattaa san keessa ijoolleen oolchine jarri nama biraatti caarattee fudhannaan yoo abbaan qabeenyaa haamaaf itti seene dulla guurattee itti yaate kaa'umna godhatte. Eegasii kanarratti illee warri mangisiisaallee humna wayiin qabu Ibrahima Kiiti namni achi jiru Ibrahima illee adamsitee eeganaa nu waamanii nu illee qabbaneessinee laalaa sodaa jabeenna ijoollee maal godhan birrii kuntaala irratti birrii agam ijoollee godhan abboo humnaa baroon. Akka rafaan warqa waaqooti jennee muddamnee gizeen sotee haamaadha osoo ibiddoyiitti illee guutee jennee sodaannee. Deebi'ammoo yuunivarsiitii Maddoolaabuu kanatti illee dhaadannee kanatti illee galtee asaa gootee achitti illee kafteeriyaa guddaa wayii illee kennanii birrii barattee cubbutii bitattee maal goota muluun ishee. Eegana ijoollee tana jaluma galee. Tuma godhee laamsesse. Amma ishee dhiqan sedillee sirrichaadee waggaa qabaa waggaan garaallee irra taane namicha kumaan darsitti furdaa santu ijoollee tana ani isiin tokko jedhee
Akkas eegas isallee hojii irraa ari'ee kaffaluun. Kaffaluun akkasitti ijoollee sallaabsisne malee qarata dhufituu baate. Kanallee bareechisee sii kenna waan jirtu kenna kaan waan hin jirre takkitti waa kenna. Anuu tanumaaf isin gaafadhee nama bira osoo nama meeqa gaafachuu osoo dandeenyu bara isin gaafanne wala. Maala nuti kiyya kaafune adeemee biyyaaf ifaade malee wayi waa garaan ifaade adee. Bitamuun gurguramu wali. Qabeenya kiyya nyaatamaan godhamaa isinitti illee na jabu bada. Maan nutti ajamtan biyya malee amma harka qabdan biyya malee amma namni kalee biyyaaf gabbahee jedhe maal nyaataa mi godha. Kanaa takka jedhe sunillee amma laamshootti kaayyoollee bara amma laamsheessine. Amma sentiraalii kan gaafa shukutii bitatee namatti utaalu kan ijoollee tumu waan fedhe godhu san. Ajaluu ajjeesna jettee taakkalaa baatee tattaani shinguuraan nama waaqa wajjin tokko se jedhee adii itti ba'e. Amma sunillee fashalte kaa mootummaan qara ijoollee san sumee deemuun illee katabaasaa gurbaa aadam jedhanii kan sunillee jalaalitti amma ijoolleen diigamtee bare. Haa ta'u bakka bakka jiraattee ammallee hadhaa beefti malee. Amma waan hunda akkasiin nutti qabdu ishee jedhan harkaa guuraa jenne gurbaa katabaasaa daraa kanatu soba laafa. Gara saniinumaa akka badaan jirru qara nuti hin kitee godhe. Amma ijoollee sani yoo jiraatte yoo qabanoon qabamtu ijoolleen sun amma yoo ijoollee kalee akkasitti humna qabdu taate arra yoo qabanii hin dhaabattu arra akkamiin ilaaltamee isin. Ijoollee wanni batte. In dhagaa. Ijoolleen birrii baratte. Birrii guddaa baratte. Qabsoo fi birrii walitti dhufte. Hin deemti wal faana hin deemtu. Ijoolleen jiidde akka jiidde jirti ijoollee biraa ijaarree miiree nuti qulqulluu. Qulqulluu ijaarree san harkaa qabna ishii maal gootaa itti ajamta. Qulqulluu ijaarree jiraata barumsallee qabdu ta'e ishiillee nu gargaartee waliin ofirraa buufne. Hojiirraallee buufnee ijoollee sanallee fidla jennee tattiibattillee bifnee harkaa qabnaree ijoollee amma mootummaa kanaa waliin dhaaban. Ayyee. Maa isiyyuu qabna kanneen maal goona itti na jabnu na jifte sun amma isin birrii afgannaan nu gurguran. Bara maaliif isiniin jedha seetan amma isin caallee hin beeku waan biyyaaf ta'ullee waan biyyaaf hin taalle isintu beeka nama keessa jiraatu beeka magaalaa. Nutu beeka. Kanaaf isin gaafadhe kaa yoo amma akka isin jettan sana ijoolleen sun ijoollee kalee humna qabdu yoo taate har'a ammoo erga gana isin rifachiiftanii jettan ammoo bakka wayiitti nun fayyaddu yoo amma girgirrii kana keessatti fafaallaa kenna deemte wayi qaaqa isin magaalaa irratti qaaqa kaasti yoo gara keessanitti sobdanii gara kenna kanatti fiddan akkamii jechaaf isiniif kaase malee ijoollee yookaan ammoo tuyyuu ijoollee amma jettantaniin ergatti amantanii jiraattani. Leenjii kennaaf nu leenjii gahaan kennaaf bakka isin jirtanitti bakka maanguddoonni biyya san jirtutti leenjiin kennaaf kanaaf osoo dandeettanillee ijoollee sanillee namni beetanii amma waa fayyadamee amma johariin kunillee beetanii haalama jiru kun gaarii miti. Kanaaf amma yoo waan akkanaa irratti mootummaa irratti gana qaanii ka'ee jedhee ijoolleen tun dhiibbaa geessuu dandeetti. Kanaaf ijoollee san sobdanii qabdaniituma nuttillee asaansuu baattani. Taaniin ta'an itti amantan sanutti asaasitanii jira mootuu jira duuba yoo aansitan akkamiin ilaaltan isin. Meeshin isin nama isin gaafa. Isin amma diigamte bakka sani. Madduu gara batte. Galii keessa warri yoo wayii jettillee galchina itti nutti laaftu ati asiin jiraadhu qaaqa badii ka olii gadi hin deemtu ka shanee jala deemtan kana gadhiisa jennee inni sunniin tawarri olillee jirti. Amma immoo deebi'ee tuuwwan immoo galiin tagaafas galdaba argattee jetti wal tafti hojiiyyuu qaqqabattee waa kiyooskii qabdi. Yoo ijoollee san keessaa hin baraatessinaa hin diina jenne. Teennatti mayna teenna ta'uyyuu qabdu tanatti keessaa mayna haa ofiillee wal shakkitu. Mee waan kana samoonii kamsaa dhufu ol ba'uu hennaanu anaaf Ibraahimin kiyya kun gara Finfinnee. Waan tokkotu nama tokkotu waan guddaa wayii isinii godhaa. Waan godhu jennee wayita beelaa sana keessa waliin deemaa baane namichi
Mani Amerikaa kana ta'uu keessa galtan natti. Waashingitanii. Eh? Waashingitan jirattanii? Washingtonni miti Minnesota. Minnesota jira? Namicha nama qabaataa dureessa guddaa. Namoonni keessa waliin deemaa baane kaagaaf durii wanni harkiisee yeroo beelaa san? Namicha kanaan abbuu kunu asirratti keessumaa ulfaataa wayita mootummaan ulfaattuun dhuftu kunuu mana duraan irraa sutee akka gobbaa kanatti ol deemnaa biyya dhangaa mara baannee du'aa ishii haa gootu ulmaanni roobee jedheeni urjii afurii nu ijaare jennee dhukeera. Isin ijaare jedhee waadaa nuu gale. Inni bakka bu'aan isaa jiru isaa iddooti. Waan san akka malee na kabajaa isin ijaaraa lafa kennadhaan hundi lafa san argannee purpodaala lafa sanii tottolchina jennee gaaf ol baanee wanti xiqqoo nurraa eebbate jira waan ol deebina. Ibraahimuu beeka kana waan maraa Ibraahim ajji. Maarree akkas taate gaafa ol deebitan na dubbistan malee walagarru malee akka gadi hin deebine naa bilbilaati. Isin amma waan amma isin jedhamu wanti guddaan amma isin irratti nu dalaguu qabdani. Ijoollee tana ijoollee dargaggeeyyii tanniin qabanne taanaan homaa wanni dhufu hin jiru gara kaan ammoo tuyyuu isin hin jirtanii bakka isin jirtanitti homaan babbadanii ijoollee ammoo tuyyuu ijoolleen dirqama amma ijoolleen mootummaa kana irratti bakka baay'eedha beeytanii dhiibbatu jira. Dhiibbaa kana keessa ammoo tuyyuu joohariin kun illee gattaa'aan jiru. Wayita kana manni wayita kana mootummaan xiqqoo manni ceemee jiru kana ijoollee sana fayyadama. Akka ijoollee sanatti hin fayyadamne immoo isin ijoollee tanniin nu qopheessitanii haala mijeessitanii naa bilbiltanii leenjii gayaa bakka isin jirtaniif isinillee wajjumaan teettanii leenjii isinillee gorsitanii nullee gorsinee leenjii kenninaaf ijoollee tanniinitti nu jabaadhaa isin waan gara bedhaati waan gara mootummaati guutamuu raawwatamuu qabu nuti raawwannaa waan ammootu ta'uu qabullee amma gartanii biyya nu warra mootummaa biyyichaa miti harkaa qabu namni biyya harkaa qabu isini gartanii nu isinirratti malee bakka isin jirratti nu uummata kii kan qabnu. Akkaataatti deemamuu qabullee waliin mari'ataa waan raawwatu ta'uu qabullee wajjin mariimaan geggeessina. Kanaaf wanta ta'uu qabu ammallee waan gara kennaallee nu isinii gochuu qabnu yoo jiraatillee waan akkana irratti kurree waan biyyaati waan bidhaatii miti. Gartanii seenaan bor nu gaafata yoo waan badaa dalane bor seenaan nu gaafata. Kanaaf isinillee seenaa jalaa nu baastanii nullee nama rabbi seenaa jalaa baasu rabbi nu godheeti. Akkaataa jiru mara ijoollee nu qopheessitanii isinillee waan gochuu qabnu akka gootanii uummata akka gorsa keessaniin fudhannaa. Kanaaf wanta jiru mara iyyuu tartiibaa haalli nu isin mijeessu jiraatullee jiraatillee ifanaa godha rakkoon takka hin jiru. Maali meenu ammoonni goonu. Nu ammallee qara cinqabne malee amma cinqaa ijoollee santu nu injifataa shanen nu injifata jennu hin qabnu. Wanni nu qabnu namni nu injifachiisaa jiru gurbama kana. Joohariin. Gurbaa kana gaafa duraa namni baalitti waamee akka gaariitti kadhajee waan mala godhe anaashu. Gaafa sansiftuun hin jirture. Sifatan dhabee inni illee achi as jijjiirate malee dhala nagaa qabaa miire. Amma immoo deebi'eetiniin namni inni baala keessaa takka jedheetiniin warseetiniin jedhu ana reega duraane. Anillee isaayyuu fitti qabee jaaladha gaafa san. Amma isuma jaaladha wanni na jibbisiise waan argitu kana reegi. Warri kafaa oofenni waliin deemu kun isa tokkocha malee namni keenya keessa hin jiru nu amma bara maraa hamoommotuma taanaa ambaa jechatti nu gubaree nuun beektaati. Alla mootummaa keenya ka Oromoo Hayilasillaaseen kenna hin jenne dargin kenna hin jenne wayyaa kenna hin jenne tunaadha lafee teenna yoo isin yallattan jaarsa biyyaa isinit baafnee maa akkana nu gootan isin jechuu dandeenya. Mee maal jenneetiniin kafaa oo ta'uu dandeenya kafaa oo daawudii walitti bitti ammallee gurgurraa mee atuu laalika. Sirrii jettan. Wanni kun nu dhukkubsanii nuun ta'anii du'a malee hin godhu kana. Ati bad nama umritti illee turaadhaa waan guddaa saqqabee waan qofa waliin tokko jee. Wanni nama keessa seentee nama keessaan baatu ganda baateen qabsaa'u namni bar biyyaaf qabsaaya. Dhugaa seenaa jira. Gaafa qabsoo namni hiriira kana tartiiba deebisee dhimma namaa akka hin duune godhee akka baankiin hin jedhatamne akka makiinaan hin gubamne wayyaanee ariine maalitti dafna biiroo gubnu maalitti dafna makiinota gubnu maalitti dafna jedhee namni tartiiba irra raaba hiree ana.
Eega kana ammallee gaafa saniin injifannee beelli biyya buunaan waggaa tokko keessatti makiinaa 287 seensisee argee bichaan gammoojjii aanaa 8 irra deemaa ba'e. Gammoojjii amma ana tarkaa qaba muluun ishii magaabdulii warri raayituu kun warri daawwee sarar kun warri daawwee qaachan kun warri tokko sawweenaa kun muluun nu harka jira. Amma beeltuu fi sawweenaa makiinaa siinoo lama bitee fi bishaan isaanii qofaaf daata alaa dhufeen amma namarraa guurru. Daawwee sararii tokko kenne kamaal ijoollee itti gataree siinoo guddicha. Biyya kun martilee nu harka jira wanni ifaanyee illee nu kanaafi. Amma immoo deebi'ee raayituu laga gogeessa bishaan biraa dhabnaan maal naan jette baralleen waan mada nuu goote wanni nu ajjeese bishaanii gaafa caamni jabaatu nama osoo diinni awwaallanaan jette. Kanallee isinii godha jedhee amma laga gogaa ati beektu san calcallii kunoo akitti gaddabama agarte gaafa biyyi waliin dhageen duuka deeme. Akkasitti gaddabaa jedhanii gaafa bishaan kun ittifame gammoojjii buluu as karraranne ka garanaa kana. Warra gara ammoo dalloo mannaa barraaqin bishaan hagas ga'u barraaqi maali miti wayilmaliin bishaan hagas ga'u gaddabaa jedhanii gaafsan kunoo isaan waliin dhaqe'ani warri sunillee akkamitti ingiliziin naan jedhanii atuun beekta. Kanneen maraaree harkaa qabnaa namni nu amma xiqqoo nu daa'isu magaalaa roobeeti osoo roobi qajeelte mataan qajeelaa biyyi kun martiin qajeela. Kan amma. Mee jidduma kana hajii kiyya waan isiniin jedhu. Mee akkamitti qajeelchan magaalaa roobeeree yoo roobe qajeelte biyya maraan qajeelte jettanii mee falli isin nuu keettanii nu irra deemnu karaa kamii? Maal namni biyya hadhaatu gara mifataami? Qaama bulchiishan keessa bulle qoodni sunuu ilma takkanatti hin fakkaatu ana. Ashannafni miiree takkaleetu bari nutti dhufu injifate. Irra oollee. Banne. Ishii nama seesuu kan ijoollee fi waraana mul'isu san dhugaatitti fakkaate. Waan bareeda mul'isuu jetteetti inni waan fokkataa mul'ifteetti. Kanaa miidhagti injifate bakka mara gagadii kaba himatti illee mataan dhungatee yaa'ee biyyoo hanqal deetii kun. Wanni anamti hin dabane wanni ijoollee keenya taroobee nu injifannu. Lafa hektaara 40 mangistichaa irraa nuu mura'a. Nama nuu shanashanu Oromiyaa irraa nu keessa maqaa. Bakka diriichisi barbaadu diriichisi goone bakka ammoo manooraa barbaadu manooraa goone kaalee dhibbaa fi 60 ijoollee tana goone uffatatti deebifnaa simbirtillee mana qabdii muluun ishee hiyyummaa qabdii wanni uffatatti jiru manaa olitti hin jiru ani kana qabane moo. Isin amma ganzaba jettan ganzabaa miti wanni ganzaba nyaattee fixatti mana kana akka isheen hin gurgurretti lafa kana kenninee fi waa itti ijaarrattee luukii 10 itti godhatte ijoolleen harka kennaan baatu gaafa ijoolleen roobee qajeelte gaafa roobee qajeelte abbaan jireenyaa yeroo isin isaa waa argate jaalataa mootummaa keenya lamaan jedha ani kana yaadne keessa. Bakka sirrii gootanii amma ajaa'iba. Amma waan biiroo kennaalee marannaa so'inu. Nullee waan mari'annee qopho'ineetu jira. Waan kana amma maanguddootallee aanarraallee haala mijeessitanii isinumatti bilbila nama biraatti hin bilbillu. Ani nama aanaa kana maraa nama isinii fi gajaartota. Ila jaarsa guddallee miti guutuun godhanne. Aanaa mara keessa jaarsa lama yookaan 3. Jaarsa nafsee qabu kan dur waliin qabsaayaa baane. Kanneen anatti isinii fi namaan rakkataati. Bakka bareeda kan akkasitti qopheessaati. Anumatu isinii bilbila shimallisii wajjillee haasofne karoora waan qabanne jira. Shimallisii wajjillee haasofne karoora waan qabanne jira. Maal taate kam akkasitti waliin deemnu silkii nam kaasu bar silkii nama jalaan kaasu. Silkii maal hojjeta? Silkii hojiileen biiziidha sirrimatti. Xiqqoo numa keessa lebeetanii haalli gaariin hin jiru. Namoonni tokko waa'ee lammaatii wal qabattee namoonni tokko waa dubbatantu jira. Kanaaf nu keessallee haalli gaariin hin jirtu. Tanammoo iyyuu sammuu irratti hin qulqulleeytu yoo rabbi irraa taate. Anamma namicha lammaallee naa bilbileeti. Ililleen akka malee sila bo'ate maal taate maaliif jijjiiramte
maaliif namarraa baataati abbaa qabsootii miti wanta namni marti rakkoo qabu waliin hin qabsoofne badalammaa ganumatti dagatte jedhee loliin dhiyoo kana. Ani yoo balleessaa qabaate na hidhaanaan jedhe. Nama madaa maalli ma haasofsiisa waan isaa miti. Sammana waliin laalla'ama ati wanni naa gootu. Amma cinqaa akka nafsee keessa jirru qabnu keessa tarree kakaleellee rabbi nu milkeesse. Amma Ibraahimii waliin illee naasoo ittanii Ibraahimillee amma nu bidayii jira. Ani amma kamsaa ol baya waan amma siin jedhe portugaala kana tolfachuuf. Achitti dhufnee Ibraahimii kii kana fidadhee waliin qaqqeenne haasoo inni jedha. Koota waan ta'uu waan guutuu qabu maraa naatu isinii guutaa koota rakkoon qabu. Bakka akkasitti tolfannee waan nu jenne kanatti haafi waan biraatti tayaallee wal mari'anne jira. Akka gaariitti Ahmadiillee osoo fidanneen ta'a Ahmadii bulchiisaallee osoo fidanneen ta'a mee saddura ofilmannee laalla. Ila haji isin waan isinii ta'u waan biyyaa hin ta'a jettan isin caalan beeynu nu gartanii ajaja keessan hin deemna malee nuti waan isin nuu ta'a jettanii hin deemna malee isin caalan beeynu isin waan isinii ta'u waan biyyaa hin ta'a waan mootummaa kanaa hin ta'a jettan barreessaatii waraqaa irratti namallee biyyallee xiqqaallee guddaallee dargaggeessallee qopheessaatii nutti fidaa koota san booda yoo isin nutti fiddanii nu wanta kana raawwachuu dhabne san booda nu aalattanii. Amma bakkeen takkittiin dhukkubni keenya eessa beektaan. Namni nama nu harkaa yaasi gurbaa. Gurbaan nu harkaa yaasi nama. Joohariin. Maqaan dha'u hamba silki. Jidduma tanayyuu dubbiin harkaan badaniitti isinii deebi'a. Amma samoona kana waa'ee oomishnni tokko wal qabatee yeroo magaalaa rooba irratti hin banamaa maal waan jedhee inni haasawwayitu jira. Waan kana keessa quba qabdanii isin dhugaa. Maaltu banama jedha. Miidiyaa oomishnni banuudhaaf. Inni moo. Achirratti hin bannaa jedhan dheenga dhiyootan amma ijoollee walgahii ol waame jedhan rooba irraa. Waan akkanattu jira waan kana keessa waan isin quba qabdan jira waan isin dhukkatan jirtu. Hojii eegalee qara baname jecha dhageenye hojiin eegalle amma hojii eegalchiisaa jira waan jedhamu jira. Gaafa duraa OMN bananna jennee namni birrii guursise ana. Gaafa inni dhufeessatee waliin jiraannaa inni mootummaa waliin jiraalee gaafa sana. Birrii guursisee birrii san raabbocha naa kennee gaafa duraa miliyoona tokko moo ilaalchaanaan jedhe. Maaliif gaddeebi'aa jira oolsaakaa dawaataan gadi isin yaadee bu'u jedhe. Si gaddeebi'ee kuma dhibba shan galfadhaa kaa jedhe. Ufii galche kaan akkana beekaa gaafa duraa badu ufii itti bade ana itti bade. Birrii teenne saniin as dhabanataa jirti. Suni akkaataa isaallee qulqulleessee siifidha. Bakka akkas godhaati. Amma waan isiniin jedhe ta'ama ijoollee dargaggeeyyanii san. Adeemtuun illee kanallee sodaannu jira gaafa ijoollee harkatti haasanne. Kanallee sodaannu banaanu. Amma ila amma maal jennaan jedhi amma walgahii keessinee goonu keessatti. Yoo anima tokkicha malee kaafa'oo keessa eenyutu jira duuba isaa daa'utu ibsaatu jira. Maal jennee achitti gallaa nu bara mara hamoomotuma taaneetiniin ammummaan nutti taphatti amma wallagga galuufi wallagga amaanaan maal addaan jirti baalee kiyya maal taatanii jennaa barra. Kan akkasitti waliin boonnamaa. Waan naa gootan hamma sa'aatillee isin harkaa dheeresse. Ammoo ijoollee amma kan barbaannu ijoollee beeytan ijoollee dargaggeessa kana isa jalaa baasuudhaan makaayoon guddaan mootummaan qabatee taa'u. Ijoollee tana yoo osoo beeytanii eeruu naa kennitanii borumaa iftaan itti iyyuu waltajjii osoo yaamne amma. Beeytanii maqaa jiraam. Adaamatti waamna yookaan Finfinneetti waamna isin wajjin mari'annee. Adaamaa yookaan Finfinneetti yaamna isin wajjin mari'annee yoo ijoollee maqaa beeytanii eeruu nuu kennitani. Asii proposal dhiyeessinee fi bulchiinsa magaalaatti godinatti ergina godinni bulchiinsatti haa kennu. Guyyaa lama keessatti akka gara Finfinnee dhufanii walgahii irratti argamanii leenjii fudhatan goosisiifna. Waan amma nu deemu nama harbaa Adaamaa bulla.